sallallahu alaihi wasallam yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan obboleeyyan keenya warri guyyaa har'aa filannee waldaa Orobees insha Allahu duratti nun deemanii nu agartee guddisanii abbaa biyyaa abbaa gandaa abbaa addaa taasan jennee filannee nu dura jiranii amma akka amantii keenyaattillee akka aadaa keenyaattillee amma maal seena waadaa seena waadaa kana maqaa rabbiitiin seenanii du'aa inni isaanii godha rabbi isaan haa gargaaru waan itti filamne kana waan jedhamu waliin jirta waan itti filamne kana waan ummanni keenya jaalatee nu filate kana odoon dabsine odoo irraan hir'ifne waan dandeenyu hin hojjennu. Dhimma keenya dura aarsinee uummata keenya kan nu jaalatee nu filatee guyyaa har'aa harka nutti baase kanaaf fuula rabbii keenya kan hin